namni gaa magaalatti gabbaye namni nan dubbatin jechuun hin taatummas kunis rakkoodhaa beek. Yoo namni maqaan hin dhawin jette adaba gootee mana kee taa'uu qabda jechuudha. Eega takka immoo magaala gabbaate namni maqaan hin dhawin nam tokko nan dubbisin jechuunis hin taatu. Bakka tanaatu bakka itti namni nama dhiisuumi. Hogguma bakka tana dhuftee'u qophooytee jirte jechuudha. Takkaa si faarsuuf takkaa si arrabsuuf jechuudha. Hogguma bakka tana dhufte takkaa si faarsu takkaa si arrabsu takkaa si balaaleffatu takkaa si himatu takkaa si simatu takkaa si komatu takkaa si simatu lamaanirraa takkaaf duruu qophooyte jechuudha. Kanaatu akka daangaa tokko tokko walit dabarree wal afaan dhaabbannu nu taasisee torbaan dabre kana wannin dhagayaa turu wannin dhagayaa jiru bareedaadhaami. Ilama walii seenne. Isin namni har'a asirra jirtan ka sagalee tiyya dhageessan ilmaan kiyya. Yaa ijoollee teenya. Waa'ee Muhammad bayaansan daqiiqaan amma isinitti haasa'u kana booda waa'ee gurbaa san Muhammad sanii akkan kaafne isin kadhadhadu. Waa'ee Muhammad bayaansan isaa fi jaartii isaa san waa'ee san akkan kaafne isin kadhadha akka abbaa tokkotti jechuudha. Yoo Rabbi isinii laaffise fala itti isaa fi jaartiin isaa sun walitti dhufan yoo gargaaruu dandeessan gargaara. Yoo gargaaruu hin dandeenye achumatti lafa haayaa firraa dhiisaa duuba. Namni hoggaa miidiyaa kana miidiyaan kun waan inni nurratti dalagee miidiyaan kun akka nu godhe amala nu balleesse duuba. Dhiifamallee na godha ijoollee tiyya. Miidiyaan xiqqoo amala nu balleesse.